dubartiin dhumte qiyaamaan dhiyaatte mallattoo mul'atuu jirti dirree baate biyya kaafii wallaalaan hundi wal qixxaate dhiiraa dhalaan qabu namni hundi maraate FB'rraa iyyaa laayivii banate dhiirrinis ni dhufa mataa farrazate dhalaanis ni dhufti qalama afaan guuttee dhugaan tiyya jedha hundinuu kakate dhiirri tokko tokkos maqaa dhiiraa nyaate dhalaan takka takkas maqaa dhalaa nyaatte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني كم جبتوا دكتورة ناتو ولا جرجرتوا بقرة جدي قرأت شان عليك أنا ما قال تسني جاب ورا شان عليك أنا حركة سبسكرايب ولا ما يسني ولا ما يسني إيكا حركة جدا فيديو حركة واي أورمو ولو ردت إيه بده نوتي أورمو ولو تونكر فمو برابران حجوج جاكس إنقد خلي سمو خنين سنف جوازه توري جدا فيديو تكو خنين سنف جوازه توري إنقد kanaaf jechuudha afaarin lola jalqabte karaa hartummaa furseetiin jechuudha akkasuma immoo amaarri asiin kan karaa sadiiniin kan nu fixaati jiru jechuudha magaalaa Haxaayii kan jedhamtu keessatti jechuudha kan lolli achi kee kan hin dhaabbanne jechuudha har'a hoo maali Oromoo isin maali keessaa dhukkubni tokko maal dhukkubni eessa Oromiyaa keessatti faca'e dhukkubni Oromiyaa keessatti faca'e har'as Walloo keessatti dhalte jechuudha artistii Sa'iid Awwal Qaalii Maamee Sa'iid Jamaal Hussein kan mataa gadi gara galchaatee jiran jechuudha Walloon hundinuu goota keessaa jechuudha baatee fi kamisee dawwee kottaa laala biyya goota baateen oo biyya maaliiti biyya akka qeerroo Sa'iid Awwal bara dawweenoo akka Jamaal Hussein ija Oromoo da haska Hasan Ammeedha meeqatu jira jechuudha kana lakkaa'isanii fixuu hin danda'u Walloon guutumaan guututti dhiira korma kan waan jedhe irraa hin deebine tan akkati beeka gadhee fi gantuun akkasuma hattuun kan seenaa namaa xureessuudhaaf waan hin taane hojjetaa jirtan kun of eeggadhaa kan mataa namaa gadi gara galchanii akkuma viidiyoo argaa jirtan kan mataa namaa gadi gara galchanii artistii mana hidhaa keessatti rakkatee waan yaalamuun dhabee mana hidhaa keessatti rakkataati jiru isaan har'a barisa arabaatii fi digaaga arabaa ofi guuranii mataa gadi gara galchan ajandaa godhatan nama tokko jecha ajandaa waan godhatan dhabdanii ilmaan Minilik kan Jaalmarroo kan Juhar kan Baqalaa Garbaa gadi gara galchaati jiran kana ilmaan Minilik dhaxxanii Minilik gadi gara hin galchitanii kan artistii keessan obboleeyyan kan wal beeknu kutaa xiqqoo hagana geessituun yeroo walirratti duutan baatee fi kamisee dawwee jettanii warri baateedha warra dawwee jibba warra dawwee hin feelu goota warri baatee goota ka jedhanii dhaaddatan hayyee goota isin warri dawweedha warri baateedha goota caalu dawweenoo gootaa miti tole warri dawweedha goota jettu baateenoo gootaa miti goota meeqatu keessa jira artistii meeqa kan biyya isaa jijjiiruu danda'u har'a carraan godhee hireen godhee mana hidhaa kana keessatti dararamaati jira isin immoo har'a ajandaa godhattanii ajandaa nama tokkoof jecha gadi baaftanii artistii Sa'iid Awwal har'a mataa gadi gara galchitan kun jechuudha itti gaafatamtan tana beekaa tana Oromoo waliin dhossinu ajandaa nama tokkooti jecha mataa namaa gadi gara hin galchina nama du'ee jiru keessaa immoo nama du'ee jiru addunyaa kanarraa kutee jiru tole ilmuma namaa ta'ee mataa gadi gara galchuun hin jiru nama du'e tokko faa jechuudha kun jechuudha seerri hundinuu hin eeyyamu amantaan hundinuudha laakiin nama du'ee jiru nama muslimaa keessaa qeerroon Walloo hundi Oromoon Walloo hundi muslima ni beektuumi isinillee muslima keessaa muslima keessa jechuudha muslimni akkas nama hin godha keessaa muslima nami kun kan mataa gadi gara galchitan artistii keenya gadi gara galchitan kamisee kabaate dhiiroo nama ajaa'ibtan wallaahi billaahi nama akkasiidhaa sun wanni deemaati jiru kun waan nafxeenyaa nu kofalchiisaa nu tuffachiisaa malee faayidaa takka jechuudha hin argattu yoo ati har'a baateedha tole haye mee amma wanni isinitti himu gaafa Walloo keessatti dhukkee baatee keessa dhukkee
lolli jalqabamee akkasi dhukkee Affaariin lola uummata keenya irratti bandisan warri dawweedhaa haga jiillee maal godhan gaafadhu ka dhaqee dawwee keessan haroo keessan dhaqanii ka hin dhaqin immoo asii hamilee tahee fi akkasuma meeshaa xiyyiitii rasaasa haga danda'an itti ergan jechuudha. Isaanoo maal godhan gaafa sadeenitti lolli jalqabame haxaayyii keessatti maal godhan gaafadhu kanas ka dandahu dhufee harawa keessaan ispaaltira dhufuun hin ta'u laal mootummaa jira harawa keessarraan dhufanii asiin magaalaa sadeen keessa sheenanii dhukkisaatii oolan jechuudha ni jiran. Hayee kan hin danda'inoo meeshaa rasaasa erganiif ka jedhaniin hundi dhufuu hin ta'u biyya keessan eeggatuu qabdanii biyya keessan eeggatuu qabdanii isin waan Affaariin daangaa walii jirtaniif biyya keessan irraa dhufuu hin qabdanii haga dandeessan nu gargaaru malee jedhanii rasaasa akkatti itti fidan jechuudha ijoolleen baateedha. Kanaaf har'a akkas waliin ja'aati turan tole isaan badii hin qabanii barra ka biyyaadhaa sun badii hin qabu takka quba hin qabu waan nuti ja'aati jirru kana jechuudha quba hin qaban ummati badoon ummati mataa dhagaan nafxenyaan kan nu keessa jirtu jechuudha ummata sooshaal miidiyaa irra amma mataa namaadhaa gadi gargalchee ajandaadhaaf jee akkas godhaati jiru kana jechuudha. Maali akkanni qeerroo walloo barname ka jedhaati jiru Hamzaa fi Khalid ibn Walid eessatti argaman walloo keessatti argaman jagni kan waan jedherraa hin deebine kan waan jedherraa hin deebine kan duubatti hin deebine waan isaarratti kuffiseeti kuffisu kuffisee kufu qeerroo wallooti ka jedhan jechuudha hundinuu ni dhageessa akkasitti beekadhaa. Har'a isin hoo faayidaa sooshaal miidiyaatii jecha faayidaa sooshaal miidiyaatii jecha fooloo keessan guddifatuuf sabiskiraayib keessan guddifatuuf nama ilmoo namaa mataa gadi gargalchuun aartistii Said Awwal ka OMN fi Aljazeeraan irraa haasottee nama qaalii kan sagalee taafii jiran jechuudha. Isin mataa qafoo gootanii waggaan akkas jedhu immoo nama mataa namaa gadi gargalchisan yeroo sagalee ta'uu fi dadhabde ittiin dhiistu nama san mataa gadi garagalchi isa si miidha san nuti biyyaan gandaan nun qoqqoodina keessattuu warri walloodhaa gandummaa kanaan hin beekamtan amma garuu keessa baddan fokkate gochi keessan baay'ee takka fokkateeti jira akka duraatii miti keessuma baddan zuma jenna dawwee keessa gaafa kamiseen gaafa baateen jechuudha achi as arrabsitan dawwee gara kamisee jiillee haga makkannaa kana as arrabsitan isinuma keessa taa'ee baatema keessa taa'ee jechuudha kan quuqama baate quuqama kamisee fi dawwee haga jiillee sadeenii ka qabutu jira jechuudha arraba keessan sanitti kan aaree tiktookii fi sooshaal miidiyaa irraa hafe ni jiran jechuudha. Akkasuma immoo gaafa asii achi arrabsitan gara baateedha goota faarfattan goota dawweedha tole faarfannaan humaa miti faarfadha faarfattanii immoo isa san maaliif tuttan isa baateedha dhiiroo wanni akkasii san dhiisaa gaafa baateen dhiigu Oromoo hundatu dhiiga walloo hundatu dhiiga wanni baatee hanqatte jiillee sadeen dugugguruu haga qorii haga caffaa kamisee dawwee hin hanqattu wanni baatee dhufte jechuudha hin hanqattu wanni dawwee dhufe hin hanqatu haga jiillee haga caffaa haga qorii haga dugugguruu haga baateedha wanni dawwee mudate hin hafu jechuudha. Kanaaf san akkatti yaada uummata keenya warri sooshaal miidiyaa kanarraa maqaa nu balleessaa jirtan karaa sooshaal miidiyaatti fayyadamnu dhabne halkanii guyyaa mataa gadi galchitee faaxeenis akkasuma uummatonni mataa dhagaa kunis humaa hin beekne kun ka takka waan seenaa qoratuu hin beekne kan sooshaal miidiyaan kun faayidaan isaa maali booddeen isaa maali kan hin jenne kan hin fakkarre xiqqoo takka
har'a ilmoo namaa mataa gadi garagalchitanii artistii mana hidhaa keessatti tontoraati jiru. Artistii san jalaan meeqatu jira. Isaan waliin jiran baatee fi kamisee jiillee sadeeni hin jenne waliin ka jiran. Isin immoo irra teessanii mataa gubbaa gadi seessitanii akka feetan gootanii itti taphattanii jechuu ilmoo namaa hin fakkeessitan jechuudha. San itti dabaltanii warra du'elleen jechuudha. Ajaa'iba takka. Warra akkasiisan jechuudha. Warra mataa qafoodhaa, warra mataa dhagaa, dhiiras ta'e shamarras ta'e waan akkasiisan irratti jechuudha. Maal isin hoo laaltanii simin jedhina. Namni garii laaleetuma ani social media kanan fayyadamu jedheetuma hay maqaan nu badee miti jedhaniituma kan zim ofirraa jedhani jechuudha. Ajaa'iba qabdan dhugaa wallaahi warri akkasiidhaa sun jechuudha. Amma kaneen laal baateen saba kiyya dhiiga kiyya. Dawweenis dhiiga kiyya. Saba kiyya nan quuqamaaf na dhukkuba gaafa dawween tuqamu gaafa kamiseen tuqamu na dhukkuba gaafa jiilee tuqamu na dhukkuba gaafa sadeen tuqamu na dhukkuba gaafa makkanni tuqamu na dhukkuba harxummaa jiilee dugugguruu gaafa tuqamu na dhukkuba baatee gaafa tuqamu na dhukkuba san akkatti fudhadhaa beekaa of beekaa dhiiroo ajandaa nama tokkooti jecha halkanii guyyaa haa jettanii wacina namni tokko mataa gadi garagalche okay sa'iidhaan wal yoo barsin ajaa'iba wanni deemaatee jiru kun jechuudha. Maaliif maqaan balleessuun namni tokko mataa gadi garagalche anuma kana mataa gadi gara nagalchan yoo fedhan namni isaan hafuun jiru bara anuma kana mataa gadi garagalchanii inni maaliif gara isa garagalchan jedheeti isa isaanii jechuudha. Goota isaaniidha gadi garagalchuun qabu jechuudha. Goota keenya goota isaanii kuwa jennu jechuudha. Adda qooduu idoo hin taane jechuudha. Hundinuu goota keenya goota kiyya keetii fi kan keeti. Ogaa goota walloodha goota dawwee tokko gadi garagalchan inni dawweedha kun ka du'e haa ta'uti ka jiru haa ta'uti fuudhee mataa gadi garagalche. Dhiiroo nama du'ee jiru nama qabrii keessa jiru nama hojii isaatiin gaafatamuu azzabamuutti jiru nama akkasiin godhina. Maaliif akkana gootan keessaa hoo nama du'e of qusadhaa isin musliima kaafiraa miti ijoolleen qeerroo walloodha alhamdulillah musliima waan akkanaa kanarraa of qusadhaa takka faayidaa isiniin qabu boru social media kana boru biraa deemtan boru batti sirra gubatte dumate teessuu torbaan takka yoo fayyadamte sirra gubatti gaafa san immooti nama akkas godhe san ilaal seenaa xurii dalage san ilmoo namaadha akkasiin godhina. Walloon tokkummaadhaan ka beekamu gosaaf amantiin wal qooduun hin jiru gonkumaa nu keessa jira. Dhukkuba Oromiyaa santu nu keessa isheen ofirraa buqqisuu qabna san. Beekaanis wallaalaanis of beekee waan kana irratti qoratuu qabdan dhaabsisuu qabdan. Inni beekaan isaatis harkuma tumaatii jira. Inni of beekoo garii keessaa baqataa jira. Keessaa baqatuun qabdan harka tumuun qabdan itti deebitanii wanni kun maalirraan ka'e ajandaa irra fudhatuu qabdan. Tarkaanfii irra fudhatuu qabdan jechuudha. Ajandaa halkanii fi guyyaa irratti ajandaa hin taane dalaguun bar kan siniin kan jaatii jiran jechuudha. Dhugaa jechuun waan nama ajaa'iba. Lokeeshina naa ergi eessa jirta ati warra baateeti na ala ab lokeeshina maal siif ergan wallaahi akkas jedhani jechuudha nan dhage. Lokeeshina naaf ergi yoo dhiira taate hayya kan dhufu yoo dhiira taate lokeeshina naa ergi maal bosona kee dhiibe moo qabeenya kee nyaate moo jaartii teetii waliin rafe moo ilmaan kee itti taphate moo maal godhe maal si godhe gwaal lokeeshina naaf ergi jettuun maal godhuudhaaf lolli chuun jechuudha. Gwaal bira gaanbar habilee wal diranii addunyaarraa wal kuchisuudhaaf bara lokeeshina naa ergi jedhaan maal irraan ka'e sababii nama tokkooti irraan ka'a baate kamisee dawwee waliin janii walirratti duulan dhiisaa yaakee kan ummanni of baree jira of bara itti fayyadama social media baradha an kanuma isiniin jedha gama kiyyaan. Aarentii garaa kee keessa jiru isinif baafataatee jira. Aarentiin kee ammoo akkatti waan bu'u miti. Laakiin rabbi qabbana haa buusuuti isinis warri as jala jirtan rabbi qabbana haa buusuuti jedhaati koomentii barreessaa dhugaa. Summiin baduu dide marziin baduu dide walloo keessatti ganna qabeetii jedhe jechuudha. Har'a artistii keenya qaalii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran
kan lubbuun isaanii darbee jiru wareegameetii jiru mataa gadi galchanii itti taphatanii lokeeshina naa ergi waliin ja'aatee jiran jechuudha. Kan of beektan keessaa waan kana irratti tarkaanfii fudhadhaa waan kana qabbaneessaa isin gaafa walloon dhiigu anis gaafa kamiseen gaafa baateen gaafa jiilla dhiigu gaafa sadeen dhiigu na dhukkuba hundinuu jechuudha kan walloodha hundi gaafa dhiigu na dhukkuba qoqqooduu oduun taane jechuudha akka kiyyattan takka qoqqoodi sina biraa hin jiru oromoodha ganda takka Afari walakkaa jirtan asin Amaara walakkaa jirtan ibidda azab jala keessa jirtanii bara ibidda azab duniyaa irraa san jechuudha. San akkatti beeka Amaara sin kolfaati jirti sin kolfaa jirti hin beektani of beeka of bara an kanuma sin jedha inshallah rabbiin of nu habeessuuti gama kiyyaan kanuma sin jedha rabbi qabbana haa buusuuti nagaan tura haga viidiyoo biraatti walitti deemnu. Oromummaa miidhagummaa